Akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota Kennaa Online. An Kennaa Kateeloon jedhama. Chaanaalii koo kana warroonni haaraa taatan subscribe gochuudhaan, like, share gochuudhaan na deeggaruu dandeessu. Har'a kan waliin ilaallu akkam goonee namoota Tktok keenya xalafan baruu dandeenya yookiin keessaa baasuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla. Amma gara viidiyoo. Jalqaba silkii keenya irratti application Tktok seenna. Application Tktok erga seenne bakka jalaa bakka mi'eedhu san tunnee seenna. Erga tunnee profaayilii keenya irratti haala kanaan nuuf fida jechuudha. Naxibii sadiin san tunnee gara keessaa seenna. Haala kanaan nuuf fida setting ganda privacy kan jedhu san tunnaa. Erga tunnee bakka security jedhu san isin mul'ata. Security kan jedhu seenna. Yoo seennu haala kanaan nuuf fida jechuudha. Erganni haala kanaan nuuf fide bakka manage device kan jedhu san tunnee seenna jechuudha. Yoo tunnu haala kanaan nuuf fida jechuudha. Amma akkaawuntii kana silkii lama qofarra jechuudha. Inni tokkoffaa silkuma sanii, inni lammaffaa Chrome jedhu sun kompiitara kiyyaarraati. Isaa kana nama kana baasuu yoo fedhe yookiin keessaa baasuu yoo barbaade bakka cinaa san tuquudhaan remove bakka jedhu kana tuqee isa keessaan baasa jechuudha. Amma tuqee isin mul'isa. Kunoo haala baay'ee nama gammachiisu nama kana baafnee jirra jechuudha. Yoo isin hin galin irra deebi'ee isin hojjedhaa, comment irra xaafaa. Waan dhibii gaafachuu barbaadan gaaffii nan fudhadhaa, comment irra naaf kaa'aa jechuudha.